ijoolleen zabana kana keessa warroonni tokkokkee irra jirtu maaliif wal arrabsu jedheetiin yaadu ture. Haalli wanni wal arrabsanii fi beekumtii fi miti jarree wal arrabsanii koomentii jedhee namni maalumaaf wal arrabsu koomentii laayikii fi sheeridhaa jedhanii laayika guddifachuuf jedhanii maaf wal arrabsu. Osoo dhiisanii baay'ee namatti tola. Namni immoo beekaa yoo miidiyaa irratti ta'ee wal arrabsu waan beekamtii argatu sun ittiin fakkaatin. Nama calliseetiin hubatettara wal hin arrabsinaa Oromoo maal taatanii? Suuraa namaa fuutanii tokkokkee irra maxxansitanii inni kun akkana jettanii wal arrabsitanii kan immoo jaalalaan qabame Mansuur Jamal irraayyuu baay'ee arrabsitanii kan ittiin deebisan jira yoo akkasiiti. Magaalee bishaanaa, qilleensa tukaachisa.